ummata Oromootiyyaan seenaa ol seenaa. Waan hedduun gama ummata Oromoo keenya irratti kakaasaa jiranii. Ol seenaa anaa dhufu. Let's get my screen ready. Next. Namootni amantii Islaamaa hordofuu baga iida isiniin gahee jechuun barbaadaa. Warri as keessa jiru ka amantii Islaamaa kan hordofne happy weekend, happy Friday. Guyyaan har'aa sila guyyaa gammachuuti. Guyyaa nagaa jennaan gadi bahuu qabaa ture. Ammoo warroota kan hin beeknee fi guyyaan ayyaana har'a ayyaana wareegamaati akka amantii Islaamaatti. This is a celebration of sacrifice kan jedhamu. And so it's actually befitting that we are celebrating a day of sacrifice at the times when Oromos are sacrificing for the whole world. So akka amantii Islaamaatitti guyyaan har'aa ka oduu yookiin story Nabii Ibrahim alayhi salam. Anyway, story sani keessallee hagas mara seenuun barbaadu ammoo wanni an ibsuu barbaade Rabbiin akka amantii Islaamaatiin wanti nurraa barbaade waan ati jaalatteef wareegamuu keeti jaalala Rabbi akkasiif qabu beeksisuudha. Kanaaf akka ummata Oromoo akka saba Oromooti wanti nu amma wareegamaa guddaa ka irra jiru kan duula guddaa kan nutti kaasan kan nurraa kaasan nu balleessuudhaaf Rabbiin nu cina dhaabataa jira. Rabbiin nu wajjin jira. Kanallee beekuu qabna. Ammoo kan jechuu barbaade isin hundinuu dhageeffachaa jirtanii warra wanni biyya keessa deddeemaa jiru wanni ajaa'ibaati wanni nama ajaa'ibsiisullee miti sila kanaan dura eegaa turre beekaa turre warra biyya ormaa keessa jiru asitti sagalee warra biyya keessa jiru kana ummata hundatti dhageessisuu qabna. Namoonni biyya keessa jiru waan isaan irra deddeemuu jechuun dhimma isaanii kan itti fufuu barbaadan kana hedduu nama rifachiisa. Hedduu miidhaa guddaa isaan irra gahee jira. Sagalee isaanii akka waste akka duwwaa hin taane sagalee keenya ummata hundatti haa beeksifnu. Isaan warra biyya keessa jiru akka kophaa hin dhaabanne beeksisuu qabna ummata kiyya. Dhaamsa sila hedduu qaba kan dabarsuu barbaadu. Ammaan booda wanni hedduu arguuf deemaa jirra. Waan nama rifachiisu, waan nama aarsu. Ammallee waan hawwii nama kennullee ima argina waluma keessaati. Kan jechuu barbaadu yeroon kuni yeroo is very maal jedhanii afaan Ingiliz critical is very important. Ji'a tokko ji'a lama kanneen keessatti mootummaan sagalee ummata ofii dhaamsuudhaaf ukkaamsuudhaaf tattaafatuun isaa yeroon isaa amma. Kaleessa yoo ka dubbachuu dhabde dheengadda lakkee homaatii miti jennaanii rakkinnaa miti jechuu keessanii dubbiin akkasii miti amma jijjiiramee jira. Waan ijoolleen keenya biyya keessatti ka ufuma barbaadan ka ufumaa murteessan cinaa dhaabachuu qabna. Warri biyya keessa jiraatan ka godaananii baqatanii biyya alatti jiruu ofii tiksan amma garagalanii garagaluun isaan irra jira. Nulle cal'isuu hin qabnu itti fufuu qabna.
wannan jechuu qabu har'a hagas marallee dheeraa miti dhaamsi kiyya. Guyyaan har'a iida waan ta'eef jecha xiqqoo waanillee akka isin uf qophooftani eeguun barbaada. Eeguun immoo hanga boruutitti qofa. Boruu iftaan walitti deebina ummata kiyya. Abiy must resign jechaa jirtani. Biyya ofillee akkasuma jechaa jira yaa ummata kiyya. Sila odoo inni Oromoo kana qabatee waliin hojjete waliin dalagate dubbiin haganallee hin gahu. Abiy akka hojii isaa hojjechuu hin dandeenye Oromoon ni beekti. Addunyaallee ni beekti. Kana hundarra quba qabna. Inni immoo garagalee rakkoon isaa hojii isaa akka hojjechuu hin dandeenye garagalee ummata Oromoo irratti darbuu fedha. Qeerroon keenya terroristiidha. Warra biyya ormaa keessa jirutu nu rakkisaa jirani malee warra biyya keessa jiru rakkoon qabanii jechuu jedhan. Isaanii Itoophiyaa keessa jiraatanii down Itoophiyaa jedhanii maal jechuudha kuni jedhanii Oromoon rakkoo malee wanni biraan barbaadan jechanii propaganda isaanii mataa dhiquu isaanii tattaafatu eegalan. Keessattuu ji'a kanniinfaa keessatti waan ajaa'iba hanguma danda'an akkuma Haacaaluu fixatan akkuma hoggana keenya mana hidhatti galchan ammallee ittuma fufanii kanumarraa dalaguu isaanii qophiidha isaanis. Nullee qopheessuu qabna. Sila qophiidha. Ammoo kagarsiisuu qabnu yaa ummata kiyya har'a kana ka isiniif dhaammachuu barbaade. Please. Nama arrabsuu dhiisi. Waan jechoota kanniin kan nama xiqqeessu kana ofirra dhiifneetiin waan nu barbaanne kana itti fufuudhaaf. Wanti nu barbaannu kana irratti dubbachuudhaaf. Nageenyi ummata Oromoo barbaanna. Nageenyi jechuun number one hoggana keenya hidhaa keessatti gadhiifamuu qaba. Laalaa jiranii quba qabanii bar. Addunyaan madaalaa jiranii amma. Biyya kana bulchuudhaa eenyu wayya Abiyyi moo Jawaar? Lamaan keessa tokko ta'uu qaba. Jawaar amman booda gadhiisuu hin danda'ani. Biyya san bulchuu yoo ta'eef malee. Jawaari qofaa miti. Baqqala Garbaallee, Hamza Booranaallee. And Kafaa qofaallee osoo hin ta'in doesn't matter. Any Oromo. Very important amma kan itti fufuu qabnu torbaan kana keessatti torbaan itti aanu kanneen fa'a. Waan nu barbaannu kana akka hin xureessine dubbii keenya maqaa keenya Oromummaa keenya akka hin xureessine ummata hundatti haa yaadachiifnu. Abiyyi hojii isa dubbiin barnafxanyaa miti dubbiin Amaarallee miti ammaan tana dubbiin Abiyyi hojii isaa hojjechuu hin dandeenye kan waggaa 2 isa kennine mandatii isaa dhumuuf deemaa jira. Electionuma kana nu godhi jennaani kana godhuu dadhabe electionuma san haa godhu. Sani kan nu barbaannu election jennee election san godhuudhaafi warra isa dorgoomu jiru duraan dursa isaanii baasuu qaba hidhaa keessatti. No question wanni tokkollee godhuu hin danda'u hanga isaan gadhiifamu. Akkuma dhageenye kanaan dura dubbiin Oromoon yakka dalaydii yakka waan dalaganiif jecha karaa siyaasaatii karaa politikatti seenuu hin danda'an jedhanii afaan keenya ija keenyallee cufuu barbaadan. Wanni kun hin ta'u. Miidiyaa keenya kanniin faa jabeessine nullee uf jabeessine wanti nu barbaannu karaa ittuma fufne amma bar diina keenya nutti dhufanii akka karaa biratti nu garagalchuudhaaf akka kallattii bira qabsiisuudhaaf lakki akkasii miti dubbiin akkanaati Oromooti nama ajjeesuu jaalattaa miti jedhanii si arrabsan. Haa fedhan yoo si arrabsanillee fudhachuun qabdu. Isaanitti aaruun qabdu. Hin deebisinillee dalaguma keenya kanatti fufuu qabna. Yoo nu tuquu barbaadani nullee deebii keenya ni qabna. Ijoollee keenya ni eeyna. Isaa tuqa mootummaa dhiise abbaan fedhe Oromoo keenya tuquudhaan nu tuquu jechuudha.
Kanaafu warra amma iyyachaa jirtan kana iyyachuu kana ofirraan dhaabina. Haa yoo feete hiriirra haa ta'u, yoo feete social media irra haa ta'u, bakkuma fedhani yoo jettanis doesn't matter. Karuma isin dandeettan life and death ka jedhamu sagalee yoo qabaatan sagalee keessan kanatti fayyadamaa yaa ummata kiyya. Yeroon kenna ammaatti. Boruu maali kanneen faa sila odoo yeroo qabanne sila jechuun hin jiru ammaan booda. This is the time. Speak up. Do what you need to do. We need our leaders now. They must be released yesterday. Not today, not tomorrow. They need to be released yesterday. The country cannot move forward with Jawar in prison. Hell no. Kanaaf jecha bar amma Oromoo kan amma ka'anii ka hiriiratti bahuu fedhan. Nagayaan barbaadanii nageenni san qabatanii caccabsanii mana hidhatti isa galchuu kana rakkoo barbaadu jechuudha yaa ummata kiyya. Warri tokko biyya ofii ka bulchuu hin dandeenye yookiin aangoo nama biratti kennuu qaba yookiin namni hojii kana bakkaan gahuudhaafi uf biratti fide taa'anii haasa'uudhaaf. Malee kaatee mana qullaa tokko qabsiiftee nama 2 3 4 5 jettee itti naqxee kuno democracy itti eegaluu jirra jechuun maal jechuudha. Wanni birallee isiniifin ibsa. Osoo hin ta'in har'a dubbii isiniifin dheeressu walitti deebinaa wal haa jabeessinu sammuu kenna kana akka gaariitti tiksuu nurra jirra. Kanuu barbaannu nageenyi Oromoo miti nageenyi biyya guutuu barbaanna. Oromoon sila Oromoo nagaa argachuudhaaf nuti nama hunda nageenyi nama hunda ni eeyna. Oromoon akkasidha. Oromoon naman tuyitu. Nuti democracyif jecha ka'aa jirraa bar. Maal jechuudha namni ka hooggana biyya nagaan hayyama mootummaa wajjin paartii ofii dhaabeetiin isa hidhuun mana hidhatti galchuun maal jechuudha. Democracy diduu jechuudha. Nuti democracy kana ni barbaanna. Nageenyi barbaanna. We need to be proud. Wanni social justice ka jedhamu kana waan barbaanneef jecha iyyachuu qabna. Kanaan dura iyyanne ammas ni iyyanna. Nuti nama miidhuufi miti nageenyi nama waan oolchuufi waan jiraachisuu barbaanneef jecha haala kanatti dhufnee jechuudha. Isaan immoo waan fedhan yoo jedhanillee uf qopheessu nurra jira yaa ummata kiyya. Nuyi miti sagaleen keenya ka beeksisuu qabnu sagalee isaanii warra biyya keessa jiru waan ufii barbaadan ni beekan. Kanaafu nu isaanii akka gaariitti deeggarree waan isaan fedhan sagalee isaanii akka addunyaa hunda dhaga'utti ol qabsiisu nurra jira yaa ummata kiyya. Dhaamsa kiyya asumatti raawwata walitti deebinee waan hedduu haasa'uu qabna bara ammaan booda. See you soon.